Ashama harka fuune jirri jirtu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo akkasumas saba bira akkam jirtu nagaa keessanii galata Waaqayyoo ani nagaa koodha. Isinis baga nagaa taatanii bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaaf kabajaa isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Egaa amma yoonaatti na jajjabeessuudhaan maatii naa taatanii na hordofaa na bukkee dhaabbachaa kan jirtan ulfaadhaa fayyaa ta'an isiniin jedha. Laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaan, koomentii gochuudhaan yaada qabdan karaa keessaa na jajjabeessuudhaan yaadi keessan naaf laattanii yaadi keessan naaf qoodanii amma yeroo kanatti na waliin kan jirtan ulfaadha fayyaa ta'a. Maatii kan naan taane maatii naa ta'a. Subscribe, share, like, comment naaf godhaa yaadi keessan naaf kennaa. Yaani nama ijaaraan isiniin jedha. Egaa viidiyoo koo darban keessatti kanan maxxanse warri na hordoftan hiriyoonni koo waan irraa hubatamu qaba jedheedhuma yaada namoonni dhaggeeffattan irraa hubannoo argattan yoo jiraattanii akkasuma viidiyoo har'aa keessatti general knowledge yookiis immoo beekumsa waliigalaa kan beekumsa waliigalaa qabadhee dhufeen jira. Innis immoo egaa dhaloonni amma nuti dubbistootadha. Dubbistoonni immoo waa hubatu, waan hubatan waliin ga'u, waliif qoodu, wal barsiisu, waan beekan wal hubachiisu, kan hin beekne wal gaafatanii walirraa baru. Kanaaf viidiyoo koo keessatti dhaamsa ani qabu baay'eensaa dhimma dubartootaatiifidha. Dubartootaaf kan jedhudha. Kanaaf namoonni dhaggeeffattan gaaffii kan isinitti ta'u yoo jiraate gaaffii gaafachuu ni dandeessu. Baay'eensaas gaaffii utuu hin taane waan beekumsa namaaf kennu, hubannoo namaaf kennudha. Anis hamma humna koo yookiis hamma dandeettii koo waan dubbisirraan isiniif qoodaa jira. Dubartootaaf waan afuridha. Dubartootaa fi waan afur maalidha inni wanti afur kuni dubartootaaf wanti afur barbaachisu kun maalidha? Soonan dubbisaa yaadaan na caqasaan siniin jedha. Akka dubbistaniif dubartoonni yookiis akka dhaggeeffattaniif asumarraa warri dubartootaa dhaamsa koo warri dhiiraa immoo warra haadha manaa qabdan haadha manaa keessan warri girlfriendii qabdan illee isaaniin hubachiisuu ni dandeessu. Garuu dhaamsi koo dubartootaaf jedha. Wanta afur dubartootaaf innoo maalidha? Dhiiratti heerumuu jedha. Kun dubartootaafidha malee gonkumaa dhiiraaf hin eeyyamamu. Egaa yeroo ammaa kana keessa qaroominaaf naawuleejiidhaan dubartoonni dubartootatti dhiirri dhiiratti yeroo heerumamu kunis ga'ee jira. Garuu inni kun dubartootaaf yookiis dhiiraaf hin eeyyamamu. Qaamni faallaa wal fuudhanii walitti heerumuu ni danda'a. Garuu qaamonni wal fakkaatan wal fuudhanii walitti heerumuun uumaa birattis waan fokkisiisaaf ceegaasisaadha. Kanaaf dubartii irraa kan bareedu heerumuudha. Dhiira irraa kan bareedu immoo fuuchuudha jechuudha. Dhiiratti heerumuun dubartoota irraa bareeda. Ulfaa'uun dubartoota irraa bareeda. Da'uun akkasuma hoosisuun dubartoota irraa waan bareedudha jechuudha. Akkasumas wanti afur dubartoota ni goyoomsiti yookiis ni goyoomsa jedha. Sobni dhugaa fakkaatu. Dubartoonni waa xiqqoodha waan goyoomfamanii fi sobni dhugaa fakkaatu ni goyoomsa. Dhugaa fakkaate malee garuu soba waan ta'eef ni goyoomsa. Dhugaan soba fakkaatus yeroodhu wantichi waan dhugaatii amanuu dhabuurraan kan ka'e dhugaan sobatti fakkaate ni goyoomsa. Dhiirri kolfee taphatu dubartii ni goyoomsa. Dubartiin kana jechuun ilkaan laalti garaa hin beektu waan jedhamuun wal fakkaata. Egaa isa kana of eeggannoo hubannoo godhachuun dirqama kan koof kan keessaniiti. Dhiirri kolfee taphatu akkasumas qarshiin boruu dhumatu. Inni kun ijoo isa guddaa ta'edha. Qarshiin boruu dhumatu dhuguma yeroo ammaa kana keessatti dubartoonni maal ilaalaa jiru dhiirarra? Qarshii, beekamtii fi beekumsa. Inni kun immoo waan bor dhumudha waan ta'eef kanaan aniif isin immoo warri dubbifnuu fi warri dhaggeeffanne ittiin gowwoomuu hin qabnuun asumarraan dhaamsa kooti. Wanti afur dubartii irraa hin bareedu. Kan duraa dubartii irraa bareeda. Kan ammaa immoo kun immoo faallaasaa irraa hin bareedu. Innis maalidha? Wanti dubartii irraa hin bareedne dubara akka ofiitti heerumuun irraa hin bareedu. Rifeensa murachuun
irraa hin bareedu, qaama ofii gurgurachuun irraa hin bareedu, dhirsa ofii tuffachuun gonkumaa irraa hin bareedu jechuudha. Akkasumallee iddootti waaqa wajjin walitti nama buusu ni qaba. Kanaaf wantoota dubartoota irraa hin bareenne yookiis shamarran irraa hin bareenne aniif isin immoo gochuu hin qabnu yookiis hiriyaan keenya warra dhiira ta'eef immoo hiriyaan keenya yookiis haati manaa keenya kana kan gootu yoo ta'e barsiisuuf hubachiisuun dirqama obbolummaa tan isiniin jedha. Dubartiin waan afur dagattu hin qabdudha. Wanta afran kana kanneen amman dubbisu gonkumaa dubartiin dagachuu hin qabdu. Dagatte taanaanii jireenyi ishee jeeqamuu waan danda'uuf jechuudha. Uumaa ofii kadhachuu dagachuu hin qabdu. Jaarsa ofii gorfachuu dagachuu hin qabdu. Mana ofii bareeffachuu yookiis miidhagfachuu, qaama ofii dhiqachuu. Dubartiin kanneen kana gonkumaa dagachuu hin qabdu. Dubartummaa ishee keessatti inni kun waan barbaachisaa fi waan ijoodha. Dubartiin kanneen kana irraanfatte of miiti yookiis boosettii of gattuu mana ishee illee haalaan kan hin dhaabbanne taate waan argamtuu fi kan kana dubartiin dagachuu hin qabdu. Dubartiin waan afur dhiira caalaa dandeessiidha. Mee maal dandeessi dubartiin? Uumamaan kan waaqni akka caalluuf nuuf kenne maalidha? Jaalala mi'eessuu kun dhugumadha. Persentiidhaan dubartoonni jaalala ni mi'eessu. Jireenya bareechuu ni danda'u. Aarii qabbaneessuu ni danda'u. Soba dhugaa fakkeessuu ni danda'u. Keessumaa soba dhugaa fakkeessuun amala yookaan taate guyyaa guyyaatti nurraa mul'atudha. Egaa isa kana dubartoonni ni danda'u. Dubartiin waan afur dhiira caalaatti. Dubartiin waan afuriin dhiira caaltiidha. Mee maaliin dhiira caalti? Amalaan, malaan, garraamummaadhaan, sodaan dhiira caalti. Kanneen kanaan dubartoonni dhiira caalanii argamu. Dubartiin waan afuriin jiraatti. Dubartiin waan afuriin jiraatti. Mee maalidha innis? Amantiidhaan jiraatti, obsaan jiraatti, abdiidhaan jiraatti, jaalalaan jiraatti. Inni kun kan dubartiin ittiin jiraattudha. Akkasumas dubartiin waan afuriin waan arfan kana hawwiti. Maal hawwiti? Gaa'ela godhachuu dhuguma ni hawwiti. Qabeenya horachuu ni hawwiti. Ijoollee horachuu ni hawwiti. Gammachuun jiraachuu ni hawwiti jechuudha. Kunneen kunillee waan bareedaa fi waan gaariidha. Yoo hawwites waan uumaa waliin illee walitti hin buusnedha. Kanaaf dubartiin wantoota akkasii jireenya ishee keessatti ni hawwiti. Dubartiin kanneen kana hin hawwine gaa'ela ishee keessatti yookiis jaalala ishee keessatti kan gaa'ela sanaaf yookiis jaalala sanaaf hundee gadi aane hin qabdu yookiis hundee ishee gaa'ela sana keessatti nama jabeeffachuuf maalte miti yookiis hiriyaa waliin jirtu sana waliin karoora gaa'ela dhaabbachuu illee hin qabdu jechuudha. Maaliif gaa'ela godhachuun jaalala horachuun dursaa achi jaalala keessa piroosesiin hin dhufa. Gaa'ela booddee dhala godhachuun hin dhufa. Karoorri kan kana jechuudha. Kana ni hawwiti. Hawwii gaariidha jechuudha. Karaa biraatiin dubartii waan afur namaa taateedha. Dhiirotatu isa kana jedha. Maal taate dubartoonni? Haadha kun dhugaadha. Obboleettii ni taanaaf dhiirota, haadha ni taanaaf, haadha manaa ni taanaaf, hojjettuu mana keessaa ni taanaaf. Namoonni tokko tokko hojjettuu mana keessaa kana ni falmu. Kana gaafa jennu hojjettuu mana keessaa gaafa jedhan dhugaadhuma isaa dubartiin mana ishee miidhagfachuuf, abbaa manaa ishee kunuunfachuuf, daa'imman ishee kunuunfachuuf hojjettuu mana keessaa jedhamte malee hojjettuu mana keessaa gadaantummaadhaan ilaalamuu utuu hin taane jaalalaan hojjettuu mana keessaati. Inni kun sirriidhuma waan haadha keenya irratti arginedha. Haati keenya hojjettuu mana keessaa fakkeeffamtee nu guddiftee mana ishee qabattee abbaa manaa isheetti amala toltee waan gaarii gootee isarraa fudhannee nuti immoo mana keenya gaa'ela keenya ni tolfanna. Isa kana abdiin qaba. Dubartiin waan afur himachuu saalfatti jaalala yoo qabe laguyyoon itti dhufu gaaffii jaalalaaf tole jedhu fedhii saalqunnamtii. Egaa sirriidhuma keessumaa ijoolleen Oromoo isa kana ni saalfanna ni sodaanna. Baay'ee sheemis nutti fakkaata jechuudha. Dubartiin dhiira akkamii jaallatti? Kan isheef amanamu, kan amala gaarii qabu, kan jaalala isheef qabu, kan kaayyoo qabu. Dubartoonni kana jaallatu.
dhiironni illee dubartootarraa isa kana ni jaallatu. Kanaaf egaa dubartiin wanneen kana jaallatti. Viidiyoon koo kana fakkaataa fadhaa fayyaa ta'a. Warreen na dhaggeeffattanii share like comment gochuudhaan na jajjabeessan dhaamsa kooti. Wal bukkeedhaa hin hafnu wal gargaarru karaa kamiinuu wal gargaaruun aadaa nuuf haa ta'uun isiniin jedha. Yeroo kana namoonni baay'een wal bukkee dhaabbachuu dadhabuudhaan rakkooleen hedduun hin uumama. Kanaaf wal gargaarru wal bukkee haa dhaabbannu wal cimsinu wal gorfannu dhaamsa kootii waan dogoggoreef dhiifama. Yaada keessan naaf kennaa. Sinan dhaggeeffadha sinan hubadha. Waanan beeku isinan barsiisa. Waanan hin beekne isinirraan baradha. Na gorsaan isiniin jedha. Fayyaa ta'a galatoomaa. Viidiyoo haaraan amma wal agarrutti nagaadhaan naaf tura.